as keessatti dhumaa jiran warra kanaan duraati jechuudha. Amma yeroo kana immoo dhukkuba adda ta'e jechuudha. Mana hidhaa hundumarra seenee jira. Dhukkubni kun tarii daddarboo ta'uu danda'a. Namoonni hedduu miidhamuu danda'a. Namoonni kun hunda yoo qabame jechaadha. Bakka tokkotti dhumuu danda'a. Dhukkubsataa keenya kana yeroo nuti gadi nurraa baasaa yoo jenne nurraa hin baasanu. Isinii galee aduu jedhani. Ilma namaa kuni sammuun keenya tuqamaa jira. Dhugaa rabbi isa dhukkubsate isa du'erra inni fayyaadhaan jiru sammuun isaa hedduu tuqamee jira. Kanaaf warrummaa sagalee nu ta'aa jirtanu ajandaa keessanii waan xixiqqootti wanti ajandaa ijoollee biyya kanaa caalu jira natti hin fakkaatu akka kiyyatti jechuudha. Haalli nuti keessa jiru tokko lama jennee himuu hin dandeenyu. Irra caalaa kan nutti hammaataa jiru shorxaadha. Poolisii biyya kanaa akkuma beekamu akka harreetti kan nama reebanii saboota hunda keessaa kan immoo miidhamaa jirru saba Itoophiyaa kana jechuudha. Itoophiyaa maquma Itoophiyaa kanatu wanjaliin nutti ta'e sidii galee wanjala ta'e akkasitti dararamaa jirra. Warroonni ambaasiidhaan walitti dhufeenya qabdanu tarii yoo jiraattan jechuudha. Yoo tarii nu dhaggeeffataa jiraattan akka dhukkubsataa kanaaf furmaanni kennamu nama rakkateef jechaadha. Hedduu dhukkubsataan hedduu jirani kan baay'ee dadhabetu jira jechaadha. Namoota dhiiga afaanii funyaaniin akkuma isin argitanu isin tarii nama tokko lama argitan nuti nama 20 ol argaa oolla. Egaa bakka itti wal gannuu qabnu nama kana itti siqixee akkam jirta maal jechuun hin oolu. Tarii dhukkubni kun yoo daddarboo ta'e uummata kana kallattiidhaan akka inni fixu beekamaadha jechuudha. Isa kanaaf ajandaa biraa oliif gadi gortanii akka nu jalaa hin jijjiirre sheekonni keenyallee qeesiin illee abbootiin amantaa abbootiin gadaa hundi keessan amma uummanni kun furmaata argatutti adaraa rabbiin isin qabna waan biraa miti jechuudha. Aan alhamdulillah gitta keetti fayyaan jira. Gurraacha waaqalladhu malee fayyaadha. Namoonni baay'een immoo qaamaan miidhamanii jiru jechuudha. Garuu namni tokko yoo si biraa miidhame sammuun si tuqama. Isa dhukkubsate sana caalaa isa fayyaan jiru sammuun tuqama jechuudha. Inni gaama sagaleen. Kanaaf hundi keessan sagalee kana sheerii walii godha. Nama isin agarsiisuudhaaf immoo kaameeraatu jira isinii galee. Nama dhukkubsatu bira geessu walii gadi deemuu hin danda'amu rakkoodha. Kaameeraa yoo dhufan booksii isinii gala miti. Itti qabda qabi itti gadi. Dhufanii qabi wallaahi. Itti gaddeebis kaameeraa. Maaliif? Koi. Andala ku jawalle. Dis karame ini. Indala ku dis kamera indala ku. Kalas duban deh nero beradisa karena mata tahu. Kuno akan wanti dagalee cikawa nama kana alaalani akkana achi gadi qabi dalgatti qabi achi gara qabadi wallahi argani ga egaa kanuma jechaadha jireenyi keenya ulfaataadha akkallee rakkoo keenya iyyuu akkatti dabarfannu akkatti mul'ifannu waan hin qabneef kanuma isiniin jenna paartii siyaasaa maarree jechuu dhiisaa sagalee nuu taasa kan gaafa biraatti deebina dhiisaa kanas gaa dhiisaa yaa waalatti nurkaa fuudhani dhiisaa achi qatta dhiisaa kanas dhiisaa dubbadhaa isinillee hoodhu marra dubbadhu hoodhu asiki dubbadha jaalle marroo dubbadhu rakkoo as keessa jiru dubbadhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo nagaatti akkam. Kun asitti qabadhu dubbadhu kana. Jirtanii fayyaa keessan ilmaan Oromoo. Haalli nu keessa jirru haala ulfaataadha. Wallahi hedduu namatti ulfaata. Rakkoon Oromoon keessa jirtu kana jennee isinitti himuu hin dandeenyu. Rakkoo guddaa keessa jirra. Irra caalaan wallahi dhibamaa nurraa gadi hin baasanii yoo gabbaasaa jenneen on nurradhanii rakkoo kana keessa jirraati sagalee nuu ta'a isiniin jenna nus ilmaan Oromoo isin malee wanni qabnu hin jiru wallahi
sagalee sirrii nu taati abbootii gadaallee gartanii abbootii amantaa guututtu warroonni arma dura sagalee nu taatan wallaahi hedduu isin galatoonfannaa argu jirrallee akkatti isin sagalee nu taatan argu jirra hedduu galatoomaa isin jenna ammallee nurraa dhaabatinaati itti fufaa sagalee nu taa hedduu cinqamu jirra rakkoo guddaa keessa jirra wallaahi rabbi rakkoo tana keessa nu haa baasu gaaf tokko bal'ootti hin baana nullee inshaallah sirri sagalee nu taa isin jenna. Abbo wallahi ilaal yaa ummata keenya rabbi sodaadha yeroo isin bakkee kana sagalee nuu ta'uu arginu jechaadha isinii galee maal hedduu gammada namni kun otuu nyaatin buluu danda'a jechuudha hin gammada hedduu namni yeroo isin immoo achi bakkeedha calliftanu dhukkubsataan illee tabsaa murataa fayyaa aboona ajjeesaa jirta du'aan jiraan harkaa fuudha maal laalta namni hin jiru waan achi as mul'ate ishee kottu dubbadhu asii dubbadhu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المان رومو أكم فيا كسرين أكا كسرين زرتو جباتو ما شاء الله باقزراتني يا أمة رومو سقلينو تابر إيجاتي أسكيسة نمو جرا المان نما والله نمينيانو نورا بدي ربي راتي دعاينو قدان سنين جرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شمار كفوني جرسنين جنة غلطو ما سنين جنة ورسقلين وطا جرتن شير قرانا برانكا سنين جا وانا كسيتي شير قدا وانا كسيتي سنين جنة ورون سقلين وطا جرتن غلطو ما غلط رب الرارغتن إن شاء الله سنين جنة نودرا لا خلاص لا تاغا خلاص تاغا نمنا دور بدا خلاص kanaafiyyu namni baay'eenis ijoolleen hedduudha waan ta'eef warra bashamaa jira walumaa galatti